kabajamtoota dhaggeeffattoota koo har'a viidiyoo baay'ee irraa baratan jedhu tokko qabadhee dhiyaadheera. Namoonni itti gammadan jirtu akkasumas koomentii naa kennu hin dagatina isiniin jedha. Amma viidiyoo mata dureensaa cittoo irratti fanxoo jedhu kana ilaalati. Akka viidiyootis seenessuudha waan ta'eef riil viidiyoo ni argattu achuma keessatti isinumallee ofumallee ni argattuun isiniin jedha. Garuma viidiyootan isin dabarsa. Mata dureen viidiyoo kana cittoo irratti fanxoo. Cittoo irratti fanxoo isin haa baasu. Dhibee irratti dhibee. Ilaala Itoophiyaa keessa jiraachuun dhibee akkamii akka ta'e ilaala. Nagaa ta'a. Jabaadha hojjeta. Cittoo irratti fanxoo. Dhaggeeffattoota keenya seenaa Bortolaa kutaa arfaffaa keessatti akkaataa mortuu fi falfaltuun maatii Bortolaa keessaa abbaa Bortolaa ittiin miidhuuf yaalii godhanii fi warri Bortolaa warra qidduus Egzaabiyeer jechuun jiraatan waan ta'aniif mo'uu isaanii ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa kana keessatti chaalenjii haati Bortolaa barsiifachuuf keessummeessite kan waliin ilaallu ta'a. Amma dhuma viidiyoo kanaatti yoo ilaaltan waa irraa barattu. Jalqaba irratti chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan fi akkasumas ergaa irraa argattan yoo ta'e subscribe, share, like gochuun hin dagatina. Amma kallattumaan gara seenaa dhugaa seenaa Bortolaattan isin dabarsa. Cittoo irratti fanxoo. Yeroon isaa bara 1989 akka lakkoofsa Habashaatti. Haati Bortolaa addee beektuun ilma ishee barsiifachuuf jecha boolli isheen harkan keenye hin jiru. Haati Bortolaa guyyaa ta'e tokko gara gabaa deemuun Bortolaadhaaf gumaata yookaan sinqii kan jedhamu bituu fi deemte. Bortolaan mana barumsa kutaa 6ffaa xumuree gara kutaa 7ffaatti waan darbeef maatirraa fagaatee gara mana barumsaa Boddaa Bosoqaatti kutaa 7ffaatti imala isaa mana kireeffachuun itti fufe. Dubbii keenya irratti manni barumsa Boddaa Bosoqaa mana barumsa Looret Tsaggaayee Gabramadin jalqabaa itti baratanidha. Egaa haati Bortolaa midhaan nyaataa kan ilma ishee ittiin gaggeessitu qopheessuuf jecha lafa gabaa mana ishee irraa kiiloomeetira 15 fagaatee argamu deemte. Waqtiin isaa fulbaana 5 bara 1989 ture. Roobni akka malee waan roobeef laddis ni guute. Karaan ceetee galtu waan dhibeef ce'uun dandeenya. Atinis dhiyeera. Tilmaaman naannoo sa'a 2 ta'eera. Egaa haati Bortolaa haadha maatii waan taateef ala buluu hin dandeenye. Kanaaf filannoon isheen qabdu waan hin jirreef akka taatu taatee laga sana ce'uudha. Toltu harkaan diddu fal'aanan jedha Oromoon. Egaa haati jagnootaa kun na nyaatus na nyaatuu baatus na baasus jechuun gara bishaanichaatti qajeelte. Gulullisa galgalaati. Yeroo waraabessi guuguu inni lafee duguugu bahee burraaqudha. Ija qabachuun haati goota 6 fi qarree 3 bishaanichatti qajeelte. Waraabessis iyya isaa itti fufeera. Jechuun bookkisuu eegale. Bulloo fi maatiin bulloos manaa baay'ee dhiphatan. Akkasumas maatiin kun barbaacha ba'eera. Akka yeroo har'aa kana teknoolojii waan hin babal'anneef
bilbilli ittiin wal qunnamanillee hin turre. Ilmaan ishee kun manaa ba'u. Gariin immoo barbaacha deemira. Ilmi ishee hangafaa yookaan inni jalqabaa bakka isheen oolte gabaa kutubaatti qajeelara. Abbaan manaa ishee bulloon kallattii jijjiiruudhaan gara gabaatti qajeelara. Sa'aatii 2:00 yeroo ga'u roobni yandoo fi qaqawweessa qabu ammas deebisee roobuu eegale. Waraabessis yuusuusaa itti fufe. Maatiin kallattii sadiin ba'e kun gara bu'an hin baramne. Cittoo irratti fanxoo. Inni ba'e otoo hin deebine kan manaa itti dabalame. Maatiin manaatti afan ijoolleen umuriin isaanii xixiqqoo manaa ba'u. Kutaa 5ffaan asoosama kanaa asumarratti raawwata. Kutaatti aanuun amma wal arginutti nagaan tura. Gadaan quufaa gabbine. Gabbisi Waaqa.